Shaampiyoonaan gannaa guyyaa har'aan tanaa anaaf fadhisitti ifatti banameera. Godina Harargee Bahaa anaaf fadhisitti shaampiyoonaan bakka itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii anaaf fadhis kabajamoo Aadde Amdii Ahmad jedhanitti ifatti banameera. Shaampiyoonaan ispoortii kun ji'a lamaaf kan itti fufu yommuu ta'u, dargaggoonni aanicha keessatti argaman magaalaaf baadiyyaa dabalatee kan itti hirmaatanidha. Keessattuu yeroon gannaa kun dargaggoota keenya barnootaa fi hojii garaagaraa irra turaniif yeroo boqonnaa waan ta'eef dargaggoonni keenya abdii biyyaa fi dhaloota egeree biyya kanaa murteessan ta'uu hubachuun araadaa fi iddoo isaanii mallee akka hin oolleef yeroo isaa kan boqonnaa kana ispoortii garaagaraa fi hojii tola ooltummaa hawaasaa fi uummata isaaniif ooluun misooma nageenyaa fi guddina biyyattii keessatti qooda akka fudhataniif dargaggoonni anaaf fadhis garee gosa ispoortii garaagaraatiin ijaaramuun guyyaa har'aa ifatti banamuun shaampiyoonaa fi hojii tola ooltummaa akka banamu ta'eera. Dargaggoonni keenya dargaggoota ijaarsa biyyaa fi tumsa misoomaaf qaama gumaacha isaa bahaa jirudha. Dargaggoonni keenya fedha isaaniitiin ijaaramuun shaampiyoonaan nurraa urree nuuf banamuu qaba jedhanii gaafachuun ilaalcha misoomaa qaban irraa kan jedhan itti gaafatamtuu waajjira dargaggoo fi ispoortii anaaf fadhis kabajamoo Aadde Amdii Ahmad. Inni duraan dursaa akkanatti shaampiyoonaa baranaa bara 2015 akkanatti dargaggoon anaaf fadhis as keessatti akkanatti naaf mul'atanii maaf kubbaa naan banne sadarkaa ja'uun dargaggeessi har'a anaaf fadhis magaalaa Bakkoo keessatti sagantaa kana fakkaatu waan bananii jiraniif dhugaa natti ulfaataa wanniin ji'ee dubbadhu ififis waan maaliyaa uffadhee beekuuf dhugaan dubbadhee natti ulfaata dargaggoo tana qaamaan yaadaan ilaalchaaniin bira jira tola ooltummaan waaniin qophaa'aa jeen waaniin geessaa jeen waaniin fidaa jeen amma baatjee lamaan kana gannaaf jee lamaan kanaa keessatti waan bal'aa hojjechuuf qaama nageenyaatti hojii qaama siyaasaatti hojiin dargaggoon aanaa keenyaa waan bal'aa akka anaaf fadhisitti kana duraas hojjetee jira kana boodaas hojjechuuf carraa bal'aa waan qabaniif anis biraan jira hawaasni aanaa bira jira bulchaan aanaa isinii jira je'ee mooraalii godhuuniif aanaa keenya keessatti ispoortiin gannaa bara 2015 banamee ijaarsaa fi hundeeffamni garee keenyaa waggaa dabre yommuu ta'u torbaanitti yeroo sadii wal arguun fedhii keenyaan of ijaarree as geenye bara dabrees morkataa cimaa turre sadarkaa lammaffaa ni dabarre bara kana immoo addatti qophii taasifnee jirra waan ta'eef geeba bara kanaa ni fuuna. Keessattuu waajjirri qonnaa garee keenya kanaaf deeggarsa barbaachisu taasisuuf nu cinaa dhaabbachaa kan jirudha kan jedhan garee shaampiyoona ganna kana ijaaramanii geeba fuudhuuf abdii qaban dursaa garee Top United obbo Daawit Abiyyiiti. Gareen Top United kun hundaa'ee amma tokko ta'e yogguu ta'u bara kana tapha gannaa kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii fi hawwii ispoortii guddaa qaban kana keessatti harkine nuti ijoollee walitti qabne walitti qindeessinee taphachuudhaaf yaadne akkasitti karaa hojii senne jechuudha. Kanaan wal qabatee tireeningii guyyaa torbaanitti guyyaa sadii fi akkanatti oolannee harkina. Guyyaa sadeen ol harkinu kana keessaa fedhii guddaadhaan waan isaan barbaadan san hanqa dandeettii keenya hojiin keenya guddaan kana ta'uu baatus ፍላጎታቸው ላይ ተመስርተን waan dalagnu san akkasitti waan isaan barbaachisu waan tokko tokko goonee fi jaalalaa fi hawwiidhaan akkatti waliin jirra jechuudha. Baranaas bara kutees dorgommii keessa turre dorgomtoota morkota cimaa turre lammaffaadhaan xumurre dorgommichaas daa'imman dargaggeeyyii fuuldura egeree qaban isaan ijaarame jechuudha. Kilabiin keenya hawwii guddaa qaban jajjabaachuu qaban bara kutee ka deeggarsa nuu godhe baankii daldalaa Itoophiyaa isa ture baran ammoo akka aanaatti waajjira qonnaatiin deeggaramnaa jechuudha. Waajjira qonnaa anaaf fadhisiin isaantu maalee fi maarresi wanti haal dureen nu jaayee jira amma itti fufnaa jechuudha. Amma booda waan jiru na kanumaan itti fufnaa mooraalii hawwii guddaadhaan itti fufnaa እናመሰግናለን. Thank you. Ijaarsa garee ispoortii Tookaandoo jedhamu garee ijaan ijaaramuun leenjii ogummaa kennaa dargaggoota 456 oliif kennaa jiraachuu himuun dargaggoonni ispoortii fayyaa qofaaf osoo hin taane ogummaa gonfatanii dorgommii garagaraaf akka hirmaatan taasisaa jirra kan jedhan leenjisaa garee Tookaandoo obbo Alaamuddin Abdiiti. Obbo Alaamuddin itti dabaluun seektaraalee mootummaa hojii kana akka fiinxa baafnuuf nu cinaa dhaabbachuun nu deeggaraa turan waajjira bulchiinsaa, waajjira dargaggoof ispoortii fi waajjira kominikeeshinii galataatu maleef jechuun galateeffataniiru. Ana keenya kana irratti garee bakka jaarra qabna. Akkuma ganama kana agarsiisa laalaa jirtanitti agarsiisa haala ajaa'ibaatiin asirratti qophii akka haala addaatiin gaggeessine
akkasuma aanaa fadis keessa garee ja'a qabna bakka ja'a akkasuma magaalaa Bokkoo irratti Hassan irratti akkasuma Araddaa Abudoora akkasuma Araddaa Iddoo Baasoo irrattis Nagaya Umar Kullee irrattis leenjisaa jirra. Amma fuulduraaf barattoota baay'ee oomishuudhaaf tattaaffii guddaa godhu jirra. Amma immoo kan of jalaa qabnu baay'ina nama 456 kana caalaa amma kirimti ji'a lamaan barnoonni cufame kana caalaa nama hanqa kumaan lakkaa'amu gara leenjii kanatti as finne akka baratanii hojii hin qabnes akka hojii uummatan ni taasifna. Akkasuma dorgommiilee garaagaraa faayitiidhaan haa ta'u dorgommiilee garaagaraa ruucaa atileetistii kubbaasaa ta'u waan ispoortii kanarratti gaa dorgommiilee adda addaatiin akka isaan dorgomaniif carraa akka baratanii itti fayyadaman ni taasifna. Akkasuma gaa amata fuulduraa kana eeybaa kan gartee jijjiirama fide eeybifamanii akka garaa gartee muuxannootti ol siqaa ol fooyya'aa deeman ni taasifna. Hojii kana jalqabnee kan gartee cimsee akka gara fuulduratti nu ari'u kan nu taasisaa jiru waajjira dargaggoo ispoortii akkasuma waajjira bulchiinsaa fi nageenya waajjira koominikeeshinii aanaa fadis akkasuma namootaan garaagaraa illee ni jiranii warroottan hanqi kun gaa haalaan ciminaan warri nu deeggaranii nu dubbira dhaabbatan kana galatoomfachuu barbaanna. Qindoomina waajjira dargaggoo fi ispoortii waliin ta'uun barattoota marsaa adda addaa leenjisuun abbootii ogummaa taasifneera. Shaampiyoonaa kanarratti immoo barattoota qabattoo gurraachaa fi diimaa qaban gara leenjisaatti ol guddisuun carraa hojii uummatanii akka of danda'an taasisuu yaada qabna kan jedhan leenjisaa gosa ispoortii tookaandoo kan ta'e obbo Dachaasaa Adamii. Barattoonni keenya har'a guyyaa baniinsaa ispoortii kanarratti haala oowwaatiin hirmaannee jirra. Garuu haala bareedaadhaan gaggeessinee nuti aanaa keenya irratti aanaa fadis irratti ammas fuuldura keenya irratti kana daran fooyya'insaa fi ciminaas waajjiroota keenyaa wajjin hundaan waajjiroota ispoortii keenyaa wajjin cimaannee dalaynee barattoota keenya irratti jijjiirama ajaa'ibaa fiduuf hojjechuun irra karoora guddaa qabna. Amma fuuldura keenya keessatti wanti nuti qabnu akka haala oowwaadhaan barattoota keenya akka keenyaa godhuuf nu caalaa leenjistoota caalaa akka ta'an irratti hojjechuuf dirqama keenya bara kanarratti wanti nuti qabnu barattoota qabattoo diimaatii fi qabattoo gurraacha qaban gama leenjisummaatti fiduuf hedduu takka tattaaffii irra goone jijjiirama ajaa'ibaa irra finnee hojjechuudhaaf ciisatti dhabaa jirra jechuudha. Kanaaf kanuma irrattis wanni inni dabaluu barbaadu hawaasni keenya kan aanaa fadis keessaa magaalaa Bokkoo magaalota hundarrattuu cimaatanii dalaganii jijjiirama ajaa'ibaa aanaa kana waamsisuudhaaf irratti hojjechuu qabanii jechuudha. Shaampiyoonaa kanaaf dargaggoota garee 40tti ijaaruuf karoorfannee hojjechaa jirra. Dargaggoota haala umrii isaaniitiin akkaataa ogummaa fi dandeettii qaban irratti hundaa'uun ijaarree gareelee garaagaraa akka ijaaraman taasifnee itti galle. Bu'aan shaampiyoonaa kanarraa eeggamu akka waliigalaatti dargaggoo ogummaa ispoortii garaagaraa irratti hirmaatan irratti gahoomsuu akkasumas araada garaagaraa irraa dargaggoo bilisa ta'e oomishuudha kan jedhan hojjetaa waajjira dargaggoo fi ispoortii aanaa fadis dursaa garee leenjii fi dorgommii kan ta'an obbo Yohaannis Fufaati. Waliigala yeroo ammaa kana taphni baniinsaa guyyaa irraa akka aanaa fadisitti taphni kubbaa miilaa eegalee jira. Kana keessatti keessummoonni keenya kanneen akka maarshaal aartii leenjistoonni adda addaa illee irratti argamanii kan jiranidha. Baay'inni gareewwan galmaa'anii jiranii yeroo ammaa kana karoorri keenya garee 40 galmeessuudha. Umurii 13 karoorri keenya 10 ture raawwiin keenya yeroo ammaa kana 6dha. Umurii 15 karoorri keenya 10 raawwiin keenya immoo 4 hanga ammaatti kan jiru jechuudha. Gareen umurii 20 gadi kan jennu karoorri keenya 10 raawwiin keenya illee 10 jechuudha. Gareen beektotaa karoorri keenya 10 raawwiin keenya 10 waliigala karoorri 40 raawwiin 30 qabna jechuudha. Waliigala baay'ina ispoorteessaa asirratti hirmaatanii 640 qabna. Karoorri keenya kana gammaatti galmaa'ee maqaan isaanii galee jiru nama 480tu galee jira jechuudha. Taphni kun garee adda addaa kan of keessaa qabudha. Garee bulchiinsa magaalaa Facaatuu fi Bokkoo gidduutti kan adeemsifamudha jechuudha. Gara tapha guyyaa irraa keessatti immoo kan taasifamaa jiru tapha ganama geggeeffame irraa kaasee gareen Hamiltanii fi
jedhu gidduutti gaggeeffamee jira. Sunis tapha tokkoo fi lamaan xumuree kan jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo gareen gurguddaa taphachaa jiru. Gareen Nuur kan jedhamuu fi Top kan jedhamu gidduu ammaa gooliin lamaa fi gareen lachuu gidduutti kan geeffamu goolii lamaaf duwwaarra kan jirudha. Taphni akkuma itti fufeetti sagantaa isaa eegee kan hafes kan itti fufu ta'a jechuudha. Bu'aan tapha kanarraati yookaan ispoortii kanarraati argamu dargaggeessa ispoorteessaa cimaa ta'e horachuudha. Akka aanaattis ta'e akka godina keenya bakka bu'aniif carraa guddaa akka isaan argataniif gara fuulduraattis irratti hojjechaa kan jirrudha. Dargaggoonni turtii ji'a lamaa fi torban lamaa oliiti kan waliin turru. Kana keessatti immoo dargaggoonni araada adda addaa irraa bilisa akka isaan ta'aniif carraa guddaa marii adda addaatiin kan waliin taanee gaggeessaa turre waan ta'eef yeroo kana waan gaarii ni oomishne jennee kan yaadnee jirrudha jechuudha. Akka waliigalaatti milkaa'ina shaampiyoonaa kanaaf kan nu deeggaran nu cinaa dhaabbatan hundaa'u galataatu malee jechuun xumuree irratti yaada kan nuuf kennan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii aanaa Fadis kabajamoo aadde Hamdiyaa Ahmadi. Yeroo hunda kominikeeshiniin osoo naaf bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis osoo naaf adda Suuzitti Mahammadi biroo bulchaa itti aanaan bulchaa osoo naaf obbo Abdisabuur Mahammad si cinaa jirra naan jechuuf na barataa ta'anii kubbaa hanga ijoollee kanaaf gahu. Maaltu hafeen hidhannoon ijoollee tanaa eessatti hafteen jechuudha. Marabaan waanuma ijoolleen tun barbaaddu cinaa dhaabbachuuf dhugaa dubbachuuf ammaas isaaniin hin boona. Sadarkaa kana ijoolleen tun gahuun bulchoota kiyya rabbiin umrii haa kennuuf waan waliin garuu ta'a. Asiin baniinsa garaagaraa jira. Ispoorteessitoonni garaagaraa waan garaagaraa agarsiisuu isaaniitti galatoomaa ulfaadhaan jira. Kana caalaa ammaas kan itti deemnu ta'a ispoortiin waan baay'ee jira. Gosoottan ispoortii jira waan baay'een kan hin gadhiisu ta'a fuuldura kan waliin ilaallu ta'a galatoomaan jira. Gymnastic